Hayya akkam jirtu kabajamtoota miseensota chaanaalii Milkii Show egaa akkuma waliin dubbanne torban tanaan dura akkuma na egaa waan bareedaa isinii qabadhee dhufa jedhee waadaa isinii gale egaatii waan bareedaa qabadhee isinii dhufee jira maadhaa torban darbee akkamiin paaskoodii gara alaatiin chaatii keenya irratti hojjifna namni biraa akka akkaawuntii teelegiraamii keenya galeetiin chaatii keenya ilaallee akkamittiin paaskoodii godhuu dandeenya siitinguma teelegiraam irra jiru fayyadamnee kan jedhu waliin ilaallee turre. Egaa viidiyoo sana gara end screen yookiin immoo suggestion irratti isinii kaa'uu danda'a jechuudha. Har'a immoo security isarra jabaa ta'e akkamiin chaatii keenya murtaawaa chaatii namni akka ilaalu hin barbaanne akkamiin dhoksuu dandeenya isa jedhu waliin ilaalla jechuudha. Egaa kana gochuudhaaf jalqaba gara gubbaa harka bitaa ishee jirtu sarara sadiin kana irratti cuqaasna. Sarara sadiin irratti erga cuqaasneen booda deemneetiin plus setting ishee jedhu galla plus setting ishee jedhu erga galleetiin booda ammas gadi deemneetiin filannoo dhufa keessaa privacy and security ishee jedhu galla. Privacy and security ishee jedhu gadeen booda jalqaba irraa hin qaba waan ta'eef ka haala kanaan taa'e yoo irraa hin qabaanne ta'e ka haala kanaan ta'a kuni moobaayil nambarii keessan jalqaba irraa dhoksuudha. Kanaaf moobaayilii keessan bakka moobaayilii keessanii username keessan mul'isuudhaaf fayyada. Kuni isa kana on godhuu dandeessan yookiin off godhuu dandeessan. Kanaaf targeetiin keenya akkamiin chaatii hidden goonaa akkamitti immoo hidden chat mallattoo ishii header irratti baafnaa isa jedhu waliin ilaalla. Egaa ishee kana hide chat jedhu kana ishee kana ongoona ishee kana erga koone booda inni kun isa kanas ongoona isa kana egaa change passcode isheen jettu ni jirti change passcode isheen jettu ni jirti isheen kun jechuudha. Ani kaa duruma irra godhee waan tureef change passcode nan jedhe warra haaraa irra gootaniif immoo enter passcode siniin jedha. Enter passcode ishee jedhu kanarratti paaskoodii sanarratti kaa lakkoofsa yaadachuu dandeessan gashitu ammas erga lakkoofsa yaadachuu dandeessan gashitanii haala kana oonuun erga gootaniin booda ammas gara duubatti deebitanii erga deebitaniin booda gubbaa kanarratti isheen hin jirre kun ishee kana agartanii isheen kun jechuudha. Isheen kun baatee jirti. Isheen kun erga baateen booda kaa amma chaatiiwwan keessan jala deemtanii chaatii dhoksuu barbaadan irratti long press gootan jechuudha. Long press erga gootaniin booda gubbaa gara harka mirgaa dhuftanii tuqaalee sadiin kana tuqaalee sadiin kana erga tuqxaniin booda hide an jedhu jira. Hide erga gootaniin booda chaanaalii long press irratti gootanii hide gootan kaa namni gara ala teelegiraamii irratti normaanii teelegiraamii irratti hin mul'atu jechuudha. Hidden chaatii keessatti mul'ata. Hidden chaatii kana galtii immoo paaskoodii si gaafata. Paaskoodii sana si qofatu beeka. Kanaaf chaatii murtaa'ee chaatii akka dhokatu barbaadde chaatii akka namni tarii akka carraa ta'ee paaskoodiin otoo hin cufatiin galeetiin teelegiraamii kee ilaaluu barbaade chaatii sana ilaaluuf carraa hin qabu jechuudha. Atika wanti gorfamaan as keessatti lakkoofsi hidden chat teechiftuu fi lakkoofsi paaskoodiif teechiftuu garagara ta'uu qaba. Tarii namni tokko paaskoodii kee bareetiniin paaskoodii keetiin galee hidden chatis isaatis isuma ta'uu danda'a jedhee waan isa gashuu danda'uuf lakkoofsa garagaraa teechisuu dandeechaa tokkorree ta'uu danda'a. Rakkina hin qabunni egaa haala kanadha. Kanarraas finneerraa kanarratti dhaabneerraa torban itti aanu immoo security kanumarra cimaa ta'e egaa barumsi keenya gara seriyeesitti deemaa jira. Isa kanumarra cimaa ta'e torba waliin yaalla jechuudha. Kanarra na wajjin turtaniif galatoomaa. Kan torbee dhufuuf immoo notify akka taatanii viidiyoo bareedaa ilaaltaniif chaanaalii kiyya subscribe godhaa, viidiyoo kana like naa godhaa. Hiriyaa kiyya ni fayyada. Immoo hiriyoota qabdaniif share godhaa. Guddaa galatoomaa. Nagaan jiraadha.